Oromiyaatti tajaajilatti deebi'uu jiranii jedhan taatullee intarneetiin ammallee cufa. Eegartis Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii Jawaar Mohammed, Baqqalee Garbaa, Hamza Booranaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu hidhanii OMN illee cufaniin duubatti biyya laalleetti hiriir guddaa jiran. Akka oduu arganneetti hidhaaleen hin dhaaban biyya keessa. Ameerikaan kalee ganna 244 Biriitish jala bilisoomte. Qaanqee facaafattee jeetti waraanaatiif helikoophitarii waaqa heeggata lakkifteetiin ulfeeffatti. Godina Ameerikaa Filooriidaatti kalee qofa nama 11,000 caala irratti vaayirasii koronaa argan. Tujubeetti oduu nutti. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo gareeleen hin beekamne naannoo Oromiyaa keessatti gosa addaan baasanii haleellaa oofuu isaanii kanneen irraa hafni jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwateen booda haleellaan akkasii naannolee Oromiyaa keessa jiran keessatti raawwatamaa jira jedhameera. Kanneen ijaan argine jedhan akka jedhanitti gareen kun daldalaawwan saamuu manneen jireenyaaf qabeenyaa gubuu irratti bobba'an jedhan. Bulchaan godina Arsii Jamaal Aliyyuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aanaalee godina Arsii 6 keessatti namoonni 34 ajjeefamaniiru. Haalli jiru dandeettii poolisii godinaa ol waan ta'eef humnoonni nagaa eegumsaa lamallee du'aniiru. Ajjeechaa akkasii hawaasa waliin jiraatu keessatti ta'uu hin malle kanneen ajjeechaa kana raawwatan to'annaa jala oolaniiru jedhaniiru. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaaf kan muummicha ministeeraa Nugusuu Xilaahuun magaalaalee naannolee Oromiyaa keessatti haleellaawwan geggeeffamuu mirkaneessaniiru. Gareeleen hookkara kana oofan gareelee gosoota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi akka uumamu fedhanii jedhan. Mootummaanis ajjeechaatti dabalaa ittisuuf jecha humnoota federaalaa naannolee kanatti bobbaaseera jedhan. Ittaanaa Komishinarri Poolisii Girmaa Galaan akka jedhanitti hanga ammaatti walumaa gala namoonni 156 yoo du'an kanneen 145 ta'an namoota nagaa yoo ta'an 11 humnoota nagaa eegumsaati jedhan jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa booda intarneetii cufuunsaa ni yaadatama. Mootummaan akka jedhetti jibbiinsaaf hookkarri gama intarneetiin faca'aa ajjeechaanis biyyattii keessatti akka geggeessamu tuttuqataa jedhee jira. Gama biraan qabsaa'onni mirga namaa tarkaanfii mootummaa kana balaaleffachuudhaan kun mirga namaaf mirga walabummaan yaada ofii ibsachuu dhiituuti jedhaniiru. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf qopheen godhamu xumuramuu beeksifte. Ministeerri dhimmootii jal'isiif humna ibsaa Dr. Silashii Baqqalee akka jedhanitti ajjeechaan Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate qiyyaafata jiru hidha kana bishaaniin guutuurraa maqsuuf ture garuu akka karoorfametti itti fufa jechuudhaan har'atuu ta'uudhuuf ibsa kennaniiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii kaleessa ganama daawwannaa hojii guyyaa 3f gara Masriitti qajeelanii jiran. Innaa daawwannaa isaanii kana pireezidaantii Masrii Abdul Fattah El-Siisiif aangawoota biyyattii kabroo waliin dhimmootii naannoof dantaa biyyoota lamaanii irratti mari'achuuf jiru. Innaa isaan buufata xayyaara Kaayiroo ga'anitti aangawoonni Masrii gameeyyiin simannaa ho'aa godhaniifii jiran. Pireezidaantii Isaayyaas waliin ministeerri dhimma alaa biyyattii Osmaan Saaleef gorsaan pireezidaantii Yemaana Gabra'aab imalaniiru. Yeroo dhiyoo pireezidaantii Isaayyaas Itoophiyaa fi Sudaanitti daawwannaa wal fakkaatu geggeessuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaantiin Gaanaa Naanaa Akuufo-Addoo erga nama COVID-19 qabame waliin wal arganii booda torban lamaaf qofaatti of baasuuf moggaatti of qoodanii jiru. Dubbii himaan isaanii ibsa sanbata galgala baasaniin akka jedhanitti pireezidaantii Akuufo-Addoo qofaatti kan of baasaniif erga namni isaan waliin hojjetu vaayirasii koronaan qabamuunsaa beekame booda gorsa doktara isaanii biraa kennameefiin ta'uu ibsaniiru. Ibsi sun akka jedhutti pireezidaantichi ennaa qorataman COVID-19 hin qabamne garuu tarkaanfii of eeggannoo fudhachuuf jecha kana godhan. Biyyattiin dhiyaa Afrikaa kun namoonni 19,000 vaayirasichaan qabamuu yoo gabaastu 117 immoo du'anii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp guyyaa ayyaana walabummaa Ameerikaa adoolessaa 4 kutaa Saawus Daakotaaf Waashingtan keessatti dabarsan. Sirna bakka lamaan irratti qophaa'e irratti argamuudhaan ergaa cimaa seeraaf seerrata jedhu dabarsanii jiru. Waayit Haawus irraa gabaasaa Paastii Widaakswaaraa soraa dhiyeessa. Ameerikaan ganna 244 Biriitish jala bilisoomte kalee qaanqee facaafattee jeettiif helikoophitarii waraanaa qilleensa keessa gad lakkifattee ulfeeffatti. Warri godina Saawus Daakotaa jirulleen kuma hedduu ta'etti gaara Raashmoor jalatti yaa'e ulfeeffate. Gaari kunin gaarsoodduu pireezidaantota Ameerikaa kaduri George Washington, Ted Roosevelt, Thomas Jefferson fi Abraham Lincoln irra ijaaran. Pireezidaantii Tiraamp illeen achum gaarsuun biratti faaruu alaabaa Ameerikaa Star Spangled Banner faarsaa guyyaa kan ulfeeffate. Achumaan duul filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa illee seen seeraaf heera jabeeffannaa jedheetiin
warri yaada isaatiin falmammoo wanni pirezidaanti Tiraamp achi dubbatu sunini karaa demokiraasii irrallee akka malee fagaata waan biyyallee faayidaa hin qabnee jedhe. Dansoon biyyi teennaatiif seena biyyi teenna duratti hin deemnaa jedhe. Soodduu abbootii waraanaa ta duri hiriira mormii dhiyootaan irratti hedduu didiigan hedduu qaqaarisanillee taan matarraa bubuqqisan. Warri soodduu diigu hunini soodduun tunini fakkeen olaantummaa warra adii agarsiifti garbummaa faarsitii jedheetiin soodduu isaaniillee qaqaarise. Kana jedhe pirezidaanti Tiraamp warri soodduu abbootii waraanaa olaantummaa nama adii faarsitii fi garbummaa jiraachuu qabdi jedhee lolu hunini soodduu isaanii qaarisuun seena balleessuu jedheetiin miidiyaa MT irratti dubbate pirezidaanti Tiraamp. Their legacy will never ever be destroyed. Soodduu tan cacaccabsaa jennee itti iyyuu lakkifnu warra jabaaf janna kana matarra kutaa jenneetiin ittiin dhiifne jabeenni warri hojjetillee hin badu. Soodduu gaara Raashmoor irratti dhaaban kana hagum jireenya jiruuti iyyuu hin dhaabatti. Maan jennaan fakkeenya bilisummaa teennaati jedhe. Hiriirri dhiyootan Ameerikaa keessatti ba'ee fi addunyaallee babba'uunu soodduu nama hedduu ilmi nama garboomfatan olaantummaa sanyii tokko faarsanii jedhaniitiin hedduu bubuqqisanii taan matarraa cacaccabsan. Abbootiin siyaasaa Tiraamp duul filannootiif gaara Raashmoor dhufee jedhan. Duul filannoo ammaan tan itti jiran kana isaaf ittaana pirezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayiden itti waltafe. Akka ammaan tan jiru kanatti godina paartiin Tiraamp duri bulirra keessa qaban akka Texas, Missouri fuula hedduu keessalleetti Tiraamp akka malee didduubi jira. Aangawoonni naannolee kan guutummaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaa pirezidaanti Tiraamp qaruma miidhaan qabu jedhan iyyuu dilbata kaleessaa faca'inni vaayirasii koronaa akkaan heddummataa adeemuu ilaalchisee yaaddoo haaraa magaalaa Phoenix, Arizona, Keet Galeego caasaa oduu ABC'f akka ibsanitti daldalaawwan naannoo jiran erga baatii bitootessaaf eebila keessa cufamanii booda dafanii banaman jedhan. Amma rakkoo keessa jirra jechuudhaan uummata magaalattii miliyoona 100.7 keessaa 59,000 vaayirasii koronaan qabamaniiru jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi erga dhiyeenyaa as guyyaatti namoonni 50,000 ol ta'an haaraa vaayirasii koronaan qabamuu gabaaste. Aangawoonni kutaalee biyyaa akkaan dhahaman keessa jiran faca'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf jecha naannoo isaanii deebisee akka cufamu ajajaa jiru garuu magaalaan Niiwuork of eeggannoodhaan daldalaawwan banaa jirti. Hindiin namoonni 23,000 haaraa vaayirasii koronaan qabamuu wixata har'aa beeksiftee jirti. Biyyattiin uggura sadarkaa addunyaaf cufataa yoo taatu tuurizimii naannoo kan fakkaatu garuu dinagdee biyyattii bayyanachiisuuf jecha akka daawwataman uggura isaa laaffisteetti. Haa ta'u malee kutaa Hindii uummata hedduu qabdu Uttar Pradesh keessaa aangawoonni yeroo uggura sochiif daldalaawwan itti banaman dheeressaniiru. Faca'inni COVID-19 ammayyuu itti fufuun beekameera. Mootummoonni biyyoota hedduu vaayirasii kanaaf attamiin deebii kennuuf rakkataa innaa jiran kanatti hayyoonni saayinsii 239 kanneen biyyoota 32 irraa ta'an vaayirasiin kun qilleensa keessa faca'ee daddarbu yoo ta'e ilaalchisuun jaarmiyaan fayyaa addunyaa qajeelfama jiru akka beeksisu gaafataniiru. Hayyoonni saayinsii kun akka jedhanitti vaayirasiin kun qilleensa keessa faca'ee namoota qabuu mala. Awustiraaliyaa keessaa aangawoonni har'a daangaa Viktooriyaa fi Niiw Saawus Weels gidduu cufaniiru. Giriikiinis imaltoonni hanga adoolessa 15tti Sarbiyaarraa gamasitti akka hin imalle uggurteetti. Ispeen biyyattii gama kaabaa keessaa sodaa faca'ina COVID-19f jecha uggura sochii keessee jirti. Sochiif taasifamu kan musliimonni miliyoona 2.5 Saawudii keessaa irratti argaman keessaas mootummaan Saawud Arabiyaa lakkoofsa namoota hajjiif gamas dhaqanii gara 1,000tti kan gadi bute ta'uu beeksiseera. Musliimonni biyyoota alaa garuu waggaa kana gamas seenuun akka hin eeyyamamne ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. VOA Afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Ameerikaatti vaayirasiin koronaa olum deemuu jira. Khaleqoof godina yookaan immoo isteet Filooriidaatti namkum 11,458 irratti vaayirasii kan argan. Akka gabaasaan VOA Ken Farabu'aan wergatti namilleen aksilaa of eeggachuu maletti of eeggachuutti hin jiru. Bulchoota magaalaatiif hospitaalaa namaan wallaanuuf muddamsu kee jiran jalannee nutti. Biriteen keessatti sababaa vaayirasii koronaan manneen dhugaatii baatilee hedduuf cufamanii eega turanii booda jalqaban. Garuu as Yuunaayitid Isteetsi keessatti jedhan bulchituun magaalaa Phoenix kan kutaa Arizoonaa daldalli adda addaa ariitiin. We had crowds out, free champagne, no masks. Our 20 to 44 Manni dhiichisaa kan uummanni itti heddummaatu dhugaatii shaampeen jedhamu tola hiraa turan. Waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatan maaskii garuu hin hirre. Kanneen umriin isaanii 20 hanga 40 ta'an hedduutu vaayirasii koronaan qabame. Waan akkasiitu naannoo keenyatti hammaate.
Isaan kun immoo namoota maatii hedduu qaban bira dhaquudhaan maatii ofitti vaayirasicha koronaa daddabarsan jedhan. Qorannaa namoota irratti gaggeeffamu kan ilaaleenis rakkoon jira jedhan. Bulchaan yookaan kantiibaan magaalaa Maayaamii kan kutaa Filooriidaa Firaansis Su'aares magaalattii keessatti namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an vaayirasii koronaan qabamuu ibsaniiru. But there's no doubt that the fact that when we reopen Yeroo bannu uummanni akka waan vaayirasichi hin jirretti walii wajjin yeroo qabaataa ture. Yuunaayitid Isteets guyyaa bilisummaa ishee adoolessaa 4 sanbata darbe yeroo kabajjetti namoonni hedduun konkolaataan lafa bashannana handaara galaanaa fi bakka bashannana adda addaa seenuuf dabaree qabatanii isaan kaan immoo xaaxessaa abiddaa galgala gaggeeffamu kan ayyaanichaa laaluuf Waashintan DC bakka Pireezidaant Tiraamp sodaa vaayirasichi fidee tuuffachuun itti dubbatan akkasumas magaalaalee adda addaa keessatti walitti qabamaniiru. Koronaan Yuunaayitid Isteets keessatti nama 100,000 galaafatee jira. Pireezidaant Tiraamp garuu ija tuuffiin. Now we have tested almost 40 million. Amma garuu namoota miliyoona 40 ta'an irratti qorannaa gaggeessinee jirra. Kana gochuun keenya namoonni 100 keessaa harka 99 miidhaan kan isaan hin arganne ta'uu agarsiifnee jedhan. Tallaalii arguun garuu akkaan ariifachiisaa ta'us dubbataniiru. We are unleashing our nation's scientific brilliance. Biyyi keenya qarooma saayinsii qabdu agarsiifte. Waggaa keessa jirru kun ituun xumuramiin dura tallaaliin ittisaa fi ega dhukkubsatanii booda fayyisu arguuf jirraa jedhan. Garuu bulchaan waajjira nyaataa fi dawaa yookaan FDA Stephen Hahn isa Tiraamp jedhan kanarraa waajjira ariitii guddaan hojjetamaa akka jiru beekaa kun dhugaadha jedhan. Tallaaliin kun ituu hin argamin duraa jedhan haala itti faca'ina vaayirasii koronaa hanqisuun itti danda'amu dubbataniiru. This is a very rapidly moving epidemic. Weerarri dhukkuba COVID-19 ariitiin deemaa jira. Dhukkuba kanaan du'uunis ta'e qabamuun gaddisiisaadha. Kanaaf kan ittisuudhaaf waan danda'ame mara gochuu qabna. Kaniin uummata Ameerikaatti dubbachuu fedhu qajeelfama waaltaan to'annaa dhukkubootaa yookaan CDC kennu hordofaa. Waan bulchiisonni kutaalee fi naannoo baasan hordofaa. Afaaniif funyaan keessan haguugaa. Namootarraa fagaadhaa. Yeroo hundumaa maaskii kaa'adhaa. Walitti dhufeenya hawaasaa qabdan daangessaa. Dhangala'aa ittiin harka haxaatan gargaaramaa. Namoota dhukkuba COVID-19f akka salphaatti saaxilamuu danda'an kunuunsaa. Akkas yoo goone kana keessaa baanaa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets hanga har'aatti namoota COVID-19 qabaman miliyoona 2.8 kan galmeessite yoo ta'u yeroo ammaa namoota vaayirasii kanaan qabamaniis ta'e du'an guddicha qabaachuudhaan addunyaa irratti beekamtee jirti. Geejjibi xiyyaara keenyaa jiruuf keessu deebi'e. Keenyaan koronaaf jetteetiin xiyyaaraafis seenuu dhoortee kofiilla labba'uu dhowwatte. Akka pireezidaantiin isii Uhuruu Keenyaataa jedhetti hojii geejjiba tana olum jalaan jalqabuu jiran. Qalma daawwitiitu nu erge. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa murtee to'annoo koronaa mootummaan isaanii baasee raawwachiisaa ture har'a fooyyessanii jiru. Kanaanis mootummaan isaanii adoolessa 1 bara 2020 kaasee balalii sarara xiyyaaraa kayyootaaf addaan citee ture kan idil addunyaa akka jalqabu murtee dabarsanii jiru. Kana malees pireezidaantii Keeniyaattaan balaliin xiyyaaraa akka biyya keessaa waxabajjii 15 kaasee akka jalqabu ajajan yoo ta'u qoqqobbii deemsaa kan Naayiroobii fi naannoo ishee kaan irra jirullee kaasaniiru. Today I order and direct that the cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area. Akkas jedhu Keeniyaattaan har'a kanaan dura ajaja namoonni akka magaalaa Naayiroobii keessaa Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mombaasaa fi Mandeeraa keessaa akka hin baane dhorku kan kanaan dura hojiirra ture akka inni qabu ajaja dabarsee jira. Lammii ammoo labsiin namni sa'aatii 3 booda manaa akka hin baane dhoowwu guyyoota 30 ammas akka hojiirra oolaa turu murtaa'eera jechuun dubbatu. Number 2, I do order and direct that the nationwide curfew that is currently in force between the Ajaja mootummaan isaanii har'a dabarse kanarratti Keeniyaattaan manneetiin amantii akka banamanis eeyyamanii jiru. Kanaanis manneetiin amantii of eeggannoon al tokkotti namoota 100 duwwaaf hirmaannaa kadhataa akka eeyyaman kana keessattis daa'immanii fi jaarroleen akka hin hirmaanne murteessanii jiru.
Ajajaa irra fooyya'e kanaan manneetiin barnootaa biyyattii keessa jiran akkatti deebi'anii banaman kaabineen ministeera barnootaa biyyattii karoora akka qopheessu gaafatanii jiru. Asumaanis Keeniyattaan lammiileen biyyattii of eeggannoo akka godhan gaafatan. Keessumaa tarkaanfii mootummaan biyyattii fudhatuun yoo dhibeen kun deebi'eetti caale mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhate kana duubatti deebisuu malaa jedhan Keeniyattaan ibsa isaanii irraatiin. Keeniyattaan mootummaan isaanii diinagdeen biyyattii miidhaa koronaan fide kan akka dandamatuuf hojjechaa akka jiru eeranii erga dhibeen kun dhufee rakkoo hawaasummaa mul'atee fi qaamoleen hawaasummaa furmaata akka barbaadan gaafatanii jiru. Har'as ministeerri fayyaa Keeniyaa namoonni 181 biyyattii keessatti dhibee koronaan kan qabaman ta'uu yoo beeksisu lakkoofsi waliigalaa namoota dhibee koronaan qabamanii kan Keeniyaa keessaa ammoo 8,000 taree jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuudhaayit Naayiroobii. Vii'oo afaan Oromoo vii'oo 24 Naayil Saatiif meetira baandii irra caqasuu jirtanii sirbalii birraa kan hir'isanii kennee waan afiddachaan. Sabarna ubeedhaan jalqabna wallaalli haa baduu katabne dubbifna wallaalli dukkanaa ijaa qalbii doomsa barnoota filannaa isa jiru ibsa. Abba jannee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abba jannee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Qonna babal'isa warshaadhaas jabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa hundi haa jabaatu. Daddafnee karaana isaan waliif himne walirraa baranna. Abba jannee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abba jannee kana kanumaan jalqabna. Vii'oo afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Oromiyaatti tajaajila ijjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiif hiriira mormiitiin gargar citee ture ammaan tan deebi'uu jiraa jedhan. Taatullee intarneetiin ammallee cufa akka oduu arganneetti hidhaaleen hin dhaaban biyyi keessa. Naakoor Malkaatti intarneetiin hin jirtu waan jira afaaniin namootti. Akkam oolte Naakoor mee Amboo fi magaalaalee kabiroo odeeffatte keessa haala arra jiru nu ibsi. Akkam jirta namoo magaalaa Ambootti guyyaa har'aa ganamarraa jalqabee qaamoleen nageenyaa lakkoofsi isaanii olaanaa ta'e magaalaa keessa oliif gadi deddeebi'uu irraan kan hafe tajaajilli geejjibaa, tajaajilli waajjira hojii mootummaa, tajaajilli baankii, tajaajilli buufata konkolaataa akkasumas suuqiiwwan hoteelotni banaatti akka jiran taajjabuu danda'een jira. Ganamarraa jalqabee namootni baay'inaan banaan turre booda sa'aatii 4-5 yeroo deemu namootni hedduun tajaajila bananii hojiirra akka jiran magaalaa keessa walii gaddeemee taajjabuu danda'een jira. Magaalota lixa Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo keessattis akkasuma tajaajilotni guyyoota darban 5-6 ta'an keessatti sababa ajjechaa artistii yookaan weellisaa beekamaaf jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee hiriira mormii garaagaraa geggeeffamaa tureen cufamanii turan guyyaa har'aa jalqabee tajaajila keessa seenuu namootni achi jiran nuuf eeraniiti kan jiranii. Haa ta'u malee qaamoleen nageenyaa magaalota keessa ammas baay'inaan socho'aa jiraachuudha kanan dhaga'ee jiru jechuudha. Tajaajilonni kun jalqabuu wajjin wal qabatee waajjirri poolisii magaalaa Amboo akkasumas waajjirri nageenyaa magaalaa Naqamtee naaf mirkaneessanii jiru jechuudha itti gaafatamtootni isaanii. Gama biraatiin tajaajilli intarneetii waan jalqabe fakkaatu. Mee waa'ee intarneetii wanni dhaga'ame jira ibsi kenname yoo jiraate? Waa'ee tajaajilli intarneetii kan bilbilaas ta'u kan biroodbaandii Wi-Fi jedhamu
kan faayibarii dabalatee jechuudha. Wal qabatee jiru hanga ammaa gama mootummaatiin ibsi kenname hin jiru. Namootni hedduun hojiin isaanii isaa wajjin wal qabatu. Yeroo ammaa kana immoo namootni keessumaa barnoota olaanaa sadarkaa PhD maastersii baratan difeensii yookaan waraqaa qorannoo isaanii kan ittiin dhiyeessaa turan tajaajila intarneetii kana fayyadamuun yeroo ammaa kana garuu sababa addaan cituu isaarraan kan ka'e namootni waraqaa qorannoo dhiyeessaniif tajaajiloota garaagaraatiif dhimma itti ba'an rakkataa jiraachuu himamaa jira. Hanga ammaatti tajaajilli intarneetii ajjechaa artistii Hacaaluu Hundeessaa booddee addaan cite deebiin kan jiru. Kana ilaalchisee yoom akka deebi'us deebiin kennamee hin jiru. Naakoor gama biraan torban dabre waajjirri adda bilisummaa Oromoo ka Gullallee jiru miseensonni Shanee Gumii dhaabichaa obbo Mikaa'el Booraniif obbo Kennasaa Ayyaanaa akkasumas gorsaa olaanaan dhaabichaa Dr. Shuggut Galataa waaree booda mana isaaniitti qabaman ka jedhu waahilli keenya Tsahaay Daamxoo nuuf himtee jirti. Waa'ee hidhaa kana ilaalchisee waan faana buute jira. Sirriidha namoo guyyaa darbe 2-3 keessatti namootni kanneen biroo hooggansa adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman hidhamuudha. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kan isaan nutti himanii jiranii kanneen keessaas sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa biyyaatti waxabajjii 27 bara 2012 kanaan dura hidhamanii yeroo waggaa tokkoof baatii 2 mana hidhaa keessatti kan dabarsan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irra deebiitiin hidhamaniiti kan isaan jiranii. Isaan hooggansa olaanaa adda bilisummaa Oromooti. Kan biraan Caaltuu Taakkalaa Beetuu isheenis akkasuma koree hojii raawwachiistuu godina Horroo Guduroo Wallaggaa keessaa ishee tokkodha. Isheenis sanbata duraa waaree booda sa'aatii 8 booda mana obboleettii ishee osoo jirtuu qabamuu isheeti kan himanii jiranii. Mana obboleettii ishee naa jettu achuma Shaambutti moo magaalaa biraatti? Magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu mana obboleettii ishee keessaa qabamuudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiranii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa immoo mana isaanii turre erga bakkeetti qabatanii booda gara manaatti fudhatanii galanii mana isaanii sakatta'anii turan jedhanii. Yeroo kana hundaa godhan garuu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa kunneen waraqaa mana murtii hin qabanii akkasumas yeroo ammaa kana bakka itti geessan ilaalchisee ibsa baasan hin qabanii hidhamanii eessatti akka argaman ilaalchisee gama qaamolee mootummaa irraa adda baafachuudhaaf tattaaffii isaan taasisan kan hin milkoofne ta'udha kan isaan himanii jiranii. Dhimmoo kana adda baafachuudhaaf akkasumas hidhaa bakka garaagaraa ilaalchisee adda baafachuudhaaf gara hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahaammaditti bilbilee turre. Isaan kan jedhan hooggansa adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane namootni qaama mootummaa keessatti argaman yookaan hojjettoota mootummaa ta'an kanneen biroollee ajjechaa artistii beekamaaf jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee jeequmsa magaalota garaagaraa keessatti uumame gama maallaqaatiin deeggaruu akkasumas qindeessuu kakaasuu fi sochii kana fakkaatan keessatti gama kallattiinis ta'e alkallattiitiin hirmaachuutiin namootni shakkaman to'atamanii jiru. Ammas to'atamaa jiru. Kanaan wal qabateeti namootni kan hidhaman jedhanii isa kana wajjin wal qabatees mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee kanneen dhiyaataa jiran jiru. Kanneen gara fuulduraatti ragaan irratti walitti qabamaa jiruuf dhiyaachuudhaaf jiranis jiru jechuudhaan deebiima waliigalaatti kan isaan nuuf kennanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana eessatti hidhamanii jiru hoogganni adda bilisummaa Oromoo olaanoo ta'an kun kan jedhuuf manneen hidhaa Finfinnee keessatti argaman jechuurra kan darbe iddoo kamitti akka teessa akkasuma adda baasanii himne. Gama biraatiin godinaalee Wallaggaa bahaa keessumaa magaalaa Naqamtee akkasumas Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti namootni hidhamuudha maatiirraa kan adda baasuudhaaf tattaafannee jiru jechuudha. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee magaalaa Amboo irraa jalqabuudhaaf aadde Duulee Seedaa isaan miseensa ABO'ti. Akkasumas koree hojii raawwachiistuu kan aanaa Baakkoo Tibbee akka ta'anii kan kanaan dura odeeffannee jirru. Ji'a 2 dura hidhamanii gad lakkifamuu isaanii akkasuma gabaafameeti kan ture. Aadde Duulee Seedaa guyyaa artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame jedhame bulee galgala isaa jechuudha gaafa 23 osoo sirni awwaalcha artistii kanaa hin taasifamin mana isaanii magaalaa Ambootti argamu halkan sa'aatii 7 keessa qabamuudha kan himamee jiru. Namootni hedduun lakkoofsaan adda ba'anii hin beekamnes magaalaa Amboo keessatti hidhamanii jiraachuudha kan himame. Kanneen keessaa maatii Lalisaa Urgeessaa nama jedhamu barbaadanii isa dhabnaan mucaa fi haadha iddoo tokkotti hidhuu isaanii akkasuma namootni magaalaa Amboo keessa jiraatan maatii keessaa nutti himanii jiru jechuudha. Isa kan adda baafachuudhaaf
gara itti gaafatamaa kutaa qorannaa yakkaa poolisii magaalaa Amboo Inspektar Asaffaa Dirribaatti bilbileen ture. Ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hiriira mormii magaalaa Amboo keessatti geggeeffame booda yakka qabeenya mootummaa, qabeenya nama dhuunfaa barbadeessuu fi miidhaa qaamaa akkasumas kanneen biroo irratti bobba'an jedhamanii shakkaman namootni 30 ta'an hidhamanii jiraachuudha kan himanii. Hanga yoonaa mana murtiitti sababni isaan dhiyaanneef manni murtii cufaa ture yaada jedhu kan kennanii yeroo ammaa kana garuu qoratamanii mana murtiitti dhiyeessuudhaafis tattaaffiin taasifamaa jira jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haalli nageenyaa Amboo yommuu ibsanis akkasuma yeroo ammaa kana tasgabbiitti deebiteetti jechuun dubbatanii jiru. Naqamteetti namoonni hidhaman ka jettee maaltu ta'e mee sanammoo nu ibsina kor? Tole namoo magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hiriirri mormii balaaleffannaa ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa akkasuma namootni siyaasaa Jawaar Mahaammadiif Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hidhamanii jiran alakkifamanii awwaalchi artistii kanaas kan taasifamu qabu Finfinneetti kan jedhuuf dhimmoota kanaan wal qabatu hiriirotni geggeeffamaa turuudha kan ibsame. Kanneen keessaa magaalaan Naqamtee tokko guyyaa hiriiraa sana jechuunis sirni awwaalcha artistii Hacaaluu Hundeessaa utuu hin geggeeffamin gaafa 24 yookaan roobii torban darbee hiriirri geggeeffameen lubbuun namoota 3 darbuu fi namootni muraasnis madaa'uu torban darbe ragaa hospitaalarraa arganneen gabaasneeti kan turre. Isa hordofuudhaan namootni 106 ta'an mooraatikaa akkasumas mana barumsaa kan naannoo paarkii jedhamuu fi iddoowwan garaagaraatti hidhamanii jiru jechuun maatii keessaa kan nutti himan jiru. Isa kana adda baafachuudhaaf gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa magaalaa Naqamteetti bilbilee turre. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaarii akka jedhanitti dhimma kana wajjin wal qabatee akka magaalaattis gadda guddaadha kan nutti dhaga'ame. Hiriirris bifa naga qabeessaan gaggeeffamaa ture. Isa hordofuudhaan namootni hin beekamne hawaasa keessaa meeshaa hidhatanii turanii qaama nageenyaatti dhukaasuu isaaniirraan kan ka'e walitti bu'iinsi uumamee ture. Namootnis madaaniiru. Kanneen keessaa qaamoleen nageenyaas akkasuma madaaniiru jechuun kan isaan ibsanii. Isa hordofee garuu namootni hidhaman tokkollee hin jiranii. Isaan dura poolisiin shakkuudhaan yookaan yakkaan namoota shakkii qabee hidheeraa. Kanaan irra kan darbe garuu namootni dhimma amma ati naaf kaastee wajjin wal qabatee hidhaman hin jiran jechuudhaan kan isaan deebii kennan jechuudha obbo Misgaanuuni. Mee gara Finfinneetti si deebisuudhaaf Naakoor waa'ee geggeessaa reeffaa artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee torban dabre keessaa hoogganoonni fi miseensonni Koongireesa Federaalaa Oromoo olaanoon kan akka obbo Baqqalaa Garbaa faa kan akka obbo Jawaar Mahammad faa qabamanii hidhamanii jiru. Mana murtiitti illee dhiyaachuun isaanii dubbatamee jira. Mee gama kanaan waan odeeffatte maaltu jira? Dhimma kana wajjin qabatee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee miidiyaan yookaan sabaa himaaleen mootummaa biyya keessaa dhimmi obbo Jawaar Mahaammadiif obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas namoota kanneen biroo hokkara ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa booda uumame wal qabatee qabamanii beellamaan jiraachuu ifoomsamaati kan ture. Isa booda garuu akka waliigalaatti akka Oromiyaatti jechuudha ajjechaa bakka garaagaraatti taasifameen lubbuun namoota nagaa 156 darbee jira. Isaan keessaa 12 kan ta'an qaamolee nageenyaadhaa jedhanii jiru. Obbo Jibriil Mahammad hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Namootni 252 ta'an akkasuma miidhaa qaamaa garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa immoo 53 qaamolee nageenyaati. Haalli amma jiru tasgabbaa deemuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Odeeffannoo dabalataa kanneen biroo dhimma kanaan wal qabatan argachuudhaaf fakkeenyaaf qaamolee kamii rakkoo kana kan geessise kan jedhuu fi qaamolee kanaa wajjin wal qabatee to'annoo taasifame yoo jiraate kan jedhuuf ammas qulqullaa'aa jiraachuurra kan darbe odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf milkoofne. Waahila keenya gabaasaa VOA Naakoor Malkaa gaaffiif deebii kanaaf guddaan si galatoomsadha. Galatoomi namoo.